Harka fuunee shamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota Keelloo Miidiyaa odeeffannoon guyyaa irraa of harkaa qabnu kunooti. Waboon kaaba Oromiyaa Wallootti miseensota haaraa yoo eebbisu Harargeetti ammoo tarkaanfii fudhachuu ibse. Humna waraanaan gaaga'ama hammaataa waraanni mootummaa geessisu qawween qolachuuf murteeffatee qabsoorra ka jiru Abaa'uu Waboon miseensa haaraa leenjisee bobbaasuu jabeesseera. Akka kanaan Abaa'uu Waboon kaaba Oromiyaa godina Wallootti kaadhimamtoota haaraa yeroo dheeraaf leenjii waraanummaa fi barnoota siyaasaa adda addaa kennaafii ture bifa milkii ta'een eebbisiisuu himame. Gabaasni suuraan deeggaramee bahe akka mul'isutti miseensonni Waboo kanneen reef leenjii xumuratanii eebbaaf ga'an ka jedhaman tarree galanii hiriiraan osoo mul'atanii argameera. Akkasuma faajjii adda bilisummaa Oromoo qabachuun irbuu haaromfataa osoo jiranii suurri agarsiisu miidiyaa hawaasaan qoodamee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo bakka Oromoon jiru maratti leenjii wal bobbaasuun jabeessuu isaatu himama. Haalli kun guutummaa Oromiyaa keessatti raawwataa jiru ta'uu gabaasni yeroo garaa baafnu ragaadha. Gama kaaniin waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii cimaa humnoota mootummaa bilchiginnaa irratti fudhachuun himameera. Waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii cimaa humnoota bilchiginnaa irratti fudhachuun loltoota sirnichaa du'aa fi madoon adabuun injifannoo boonsaa argachaa jiraachuu beeksiseera. Haala kanaan waraanni bilisummaa Oromoo zooniin bahaa godina Harargee Lixaa aanaa Daaroo Labuu Araddaa 40 fi godina Arsii bahaa Araddaa Cabbii jedhamtu keessatti tarkaanfii gaafa caamsaa 17 bara 2025 fudhateen loltoota bilchiginnaa 80 ol battalatti ajjeesuun 75 ammoo madeessuu odeessi maddeen irraa nu qaqqabe ni hubachiisa. Waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii cimaa fudhate kanaan meeshaalee waraanaa hedduus irraa eeggachuu ibsameera. Haaluma wal fakkaatuun waraanni bilisummaa Oromoo zoonii Lixaa godina Wallagga Lixaa aanaa Laaloo Assaabiitti tarkaanfii fudhachuun barameera. Tarkaanfiin gaafa caamsaa 18 bara 2025 Waboon aanaa Laaloo Assaabii bakka addaa Ulaa Maangoo jedhamutti fudhateen loltoota sirnichaa 4 battalatti ajjeesuun 11 ammoo madeessuuf barame. Guyyuma kana tarkaanfii ganda Bukoo Assaabii jedhamutti fudhateen loltoota bilchiginnaa 3 ajjeesuun 4 ammoo madeesseeraa jedhame. Gaafa caamsaa 17 bara 2025 ammoo aanaadhuma kana ganda Diinii bakka addaa mana barumsaa Adaalatti cinatti tarkaanfii cimaa fudhatee loltoota bilchiginnaa 6 ajjeesuun 4 ammoo madoo damdammii hin qabneen adabeeraa jedha gabaasni arganne. Tarkaanfii Waboon bakkeewwan kanatti fudhatee ilaalchisee hanga oduun kun qindaa'etti gama mootummaa bilchiginnaatiin wanti jedhamee hin jiru. Oduu itti aanuun ajaja mana murtii fudhannee baanee irraa garuu immoo nun amansiisne jechuun abukaatoon obbo Taayyee himan. Manni murtii waliigalaa federaalaa oliyyannoo abbaan alangaa obbo Taayyee irratti dhiyeeffatan irratti jala murtii laachuuf har'a beellamee turus beellama biraa kennuunsaa himameera. Abukaatoo obbo Taayyee Danda'a akka ta'an obbo Abarraa Nigus galmeen kan beellamamee ture galmicha qoratanii murtee kennuuf ture. Yeroo garaatti beellamamnee hin hojjetamnee jedhamaa ture jedhan. Abbaan alangaa himataawwan lama manni murtii olaanaa federaalaa Ramaddii Lidataa obbo Taayyeen bilisa jedheen irratti oliyyannoo dhiyeeffachuunsaa akka yaadatamu yommuu ta'u dhimmichis mana murtii waliigalaa federaalaatti dhaddacha oliyyannoo yakkaatti ilaalamaa jira. Manni murtichaa abbaan seeraa tokko dhukkubsatanii hafuu isaanii eeruun dhimmicha irratti jala murtii laachuuf beellama kennaa ture. Murtee qofaaf yeroo 4ffaa beellamame ka jedhan obbo Abarraan dhaddacha irraa irrattis abbaan seeraa galmicha qabatanii fi dhukkubsatan jedhaman hojiitti akka hin deebine akka itti himame dubbatan. Manni murtichaa dhaddacha caamsaa 4 bara 2017 taa'een galmicha kan ilaalle ta'us abbaan seeraa galmicha qabatan waan dhukkubsataniif beellamni biraan yaa kennamu jechuun har'atti beellamee ture. Gama keenyaan heera irratti kakaayame mirgi haqaa saffisaa argachuu keenyaa akka kabajamuuf beellama kana dura ture irratti mana murtichaa gaafanneerraa jedhan obbo Abarraan. Manni murtichaa oliyyannoo abbaa alangaa fi deebii obbo Taayyee Danda'a dhiyeeffatan irratti jala murtii laachuuf akka lakkoofsa Itoophiyaa caamsaa 25 bara 2017tti beellama qabachuusaas himuunis ajaja mana murtii fudhannee baaneerraa garuu immoo nu amansiiseera jechuun mitii jedhaniiru. Oduu keenya birootiin ministeerri fayyaa tajaajilli dhaabbilee fayyaa akka biyyaatti addaan citiinsa tokko malee itti fufeera jedhe. Ta'us maddeen oduu kanaa immoo hospitaalota hedduutti hojiin addaan cituu himaniiru. Ministeera fayyaa Dr. Maqidas Dhaabaa tajaajilli dhaabbilee fayyaa naannoo hunda keessatti jechuun ni danda'ama addaan citiinsaa tokko malee itti fufee jira jechuun ibsan. Ministeerri kun ibsa kana ka kennan yeroo ogeessonni fayyaa lagannaa hojii dhaabuu fi tajaajilli hospitaalota adda addaa keessatti addaan cituun odeeffamaa jirutti. Dr. Maqidas Dhaabaa turtii kaleessa galgala EBC waliin taasisaniin
ogeeyyiin fayyaa buufataalee fayyaa fi hospitaalota keessatti dhukkubsattoota ciisanii yaalamanii fi deddeebi'anii yaalamaniif addaan citiinsa tokko malee tajaajilli kennamaa jiraachuu ibsan. Itti dabaluudhaan ogeessota fayyaa uummata isaanii tajaajilaa jiran hundaaf galata guddaa qabnaa jedhan. Haa ta'u malee hospitaalota barsiisanii fi leenjisan muraasa keessatti addaan citiinsi tajaajilaa akka mul'ate hubachuu isaanii eeruun rakkoolee sanas doktoroota olaanoo fi narsoota waliin ta'uun tajaajila kana saffisaan jalqabsiisuun rakkoo kana furuu dandeenyeerraa jedhan. Dr. Maqidas ogeeyyiin dhaabbilee fayyaa yeroo daawwatan qaamoleen tokko jeequmsaa fi sodaa uumuun hojii jeequuf yaalaa akka jiran kaasuun qaamolee kanneen irratti bu'uura seeraa fi seera naamusa fayyaatiin tarkaanfiin barbaachisaan akka irratti fudhatamu ibsaniiru. Ministeerri kun damee fayyaa keessatti qulqullina tajaajilaa akkasumas gaaffilee ogeessota fayyaa dabalatee rakkoolee uumamaniikuuf ministeerichi ni hojjetaa jedhaniiru. Furmaata waaraa fiduuf gaaffii keenyaaf mariin deebii ni kennina akka jedhan Dr. Maqidas. Kanaafis yeroo ammaa mariin sadarkaa adda addaatti gaggeeffamaa akka jiruu fi yeroo itti aanutti mariin sadarkaa adda addaatti kan gaggeeffamu ta'uu ibsan. Ministeerri fayyaa akkasaa jedhan malee miidiyaaleen akka gabaasanitti ammoo ogeeyyiin fayyaa hojii dhaabuu ibsaniiru. Ogeeyyiin fayyaa lagannaa hojii guutuu eegaluu isaanii hordofee hospitaalota Finfinnee fi magaalota adda addaatti argaman tajaajilli isaanii irra caalu addaan citu maddii oduu kana Addis Istaandardii kaleessa gabaasee ture. Lagannaa hojii guutuu gochuuf waamicha sochii ogeessota fayyaa Itoophiyaa taasise hordofee guyyaa kaleessaa jechuun wiixata caamsaa 19 hospitaalota gurguddoo magaalaa Finfinnee fi kutaalee biyyattii garaagaraatti argaman baay'inaan tajaajila osoo hin kennin oolaniiru jedhameera. Har'as lagannaan kun cimee itti fufuu isaatu gabaafamaa jira. Oduu keenya itti aanuun waldaan hakiimota Itoophiyaa gaaffii ogeeyyii fayyaaf falli hatattamaa akka kennamu gaafate. Waldaan hakiimota Itoophiyaa duula ogeeyyiin fayyaa gaggeessaa jiran ilaalchisuun ibsa baaseen ogeeyyiin fayyaa hidhaman akka gadhiifamanii fi hojii idileetti akka deebi'an gaafateera. Waldichi ogeeyyiin hangamii duula kanaan walqabatee akka hidhaman kan hin ibsine yoo ta'u, gama kaaniin lagannaa hojiin walqabatee hojjettoonni fayyaa 80tti dhiyaatan hidhamuu qindeessitoonni duula ogeeyyii fayyaa guyyoota muraasa dura BBC'tti himaniiru. Waldaan hakiimota Itoophiyaa ibsa miidiyaa hawaasaa irratti dilbata kaleessaa dheengaddaa baaseen gaaffii ogeeyyiin miindaan xiqqaachuu faayidaan ogeeyyii argachuu qaban akka eegamuu fi bakki hojii akka mijatuuf kaasan sirriidha jechuun deeggaree fala akka argachuu qabu gaafateera. Waldichi hojjettoonni fayyaa tajaajilli fayyaa fi barnoonni fayyaa hubamuun hawaasa ogeeyyii fayyaa fi sirna eegumsa fayyaa akka waliigalaatti akka hubu ibsa baase kana keessatti akeekkachiisuun dhimmichi mariidhaan saffisaan akka hiikamu gaafate. Dabalataan waldichi falaa barbaaduu irratti qaamolee qooda qaban waliin akka hojjetu ibseera. Oduu keenya birootiin Chaayinaan garee ogeeyyii fayyaa waraana biyyattii ergama waggaa tokkoof gara Itoophiyaa ergite. Gareen gargaarsa yaala fayyaa waraana bilisummaa uummata Chaayinaa PLA tuuta 11ffaan tajaajila yaala waraana Itoophiyaa deeggaruun ergama waggaa tokkoo raawwachuuf gara Itoophiyaatti imalu Ministeerri Ittisaa Rippaabilikaa Uummata Chaayinaa beeksise. Ministeerichi ibsa baaseen garee ogeeyyii fayyaa waraanaa hanga ammaatti gara Itoophiyaatti ergine keessaa isa olaanaadha jedhe. Gareen kun hakiimota waraanaa 14 kan of keessaa qabu yoo ta'u, adda durummaan hospitaala sadarkaa jalqabaa Yuunivarsiitii Meedikaala waraana bilisummaa uummata Chaayinaa waliin hidhata qabu irraa fudhataman. Akka ministeerichi jedhutti gareen kun wallaansa kilinikaalaa, teeknooloojii, wallaansa bulchiinsa hospitaalaa fi deeggarsa loojistikii dabalatee dameewwan wallaansa bal'aa irratti kan bobba'u ta'aa jedhan. Miseensonni garee kanaa hundinuu wallaansa kilinikaalaa fi bulchiinsa eegumsa fayyaa irratti muuxannoo olaanaa akka qabanis ibsame. Gareen kun gara Itoophiyaa osoo hin imalin dura leenjii biyya keessaa fudhateera. To'annoo miiraa, wallaansa dhukkuboota ciccimoo akkasumas ittisaa fi to'annoo dhukkuboota daddarboo irratti leenjii fudhataniiru jechuun ministeerichi hubachiiseera. Kun dandeettii ergama gargaarsa yaalaa biyya alaa raawwachuu isaanii haalaan cimseeraa jedhame. Gareen kun magaala Finfinnee keessa teessoo kan godhatu yoo ta'u, deeggarsa hospitaala waliigalaa humnoota ittisa Itoophiyaaf taasisaa jiru itti fufuun dandeettii hospitaala riferaalaa addaa Itoophiyaa haaraa hundeeffame gabbisuuf kan gargaaru ta'uu ministeerri kun beeksiseera. Tajaajila yaalaa fi fayyaa biyya keessaa guddisuuf gumaacha ni godhus jedhe. Bara 2015 irraa eegalee Yuunivarsiitii Meedikaalaa PLA ogeeyyii fayyaa waraanaa 100 ol ta'an tuuta adda addaa 11 gara Itoophiyaatti erguun ibsameera. Egaa dhaggeeffattoota keenyaa odeeffannoon irraa of harkaa qabnu kanan gaarraa ammaa dhaggeeffattan ture. Guyyaa boruun haga walitti deebinutti nagaan nu tura.